Namni waan barbaadu sirnaan beeku abbaan fedhe yoo waa'ee isaa haasa'e gurra itti hin kennu. Sana yaaduudhaafis yeroo hin qabu. Namoonni waa'ee isaa wanti yaadan waan isa yaachisu isinitti fakkaataa? Gonkumaa nuti hoo sagalee kamtu ko'ee nutti dhagahamaa? Sagalee dhageenyu aangoo sirreessuu akka qabnu osoo beekne dhukkubaa fi cabiinsaan dhiibamuu fi jibbamuun sodaa fi dhibaa'ummaa keessa silaa hin jiraannu turre. Jireenyi hanga nuu galeen nuuf galeera. Garuu hanga nuuf gale sana jiraachuu keenya yaa sakattaanu mirkaneessuu barbaacha baay'ee dadhabne. Namni waa'ee koo maal jedha jechuu dhiisii ati waa'ee kee maal jechuu akka qabdu beeki. Barichi baay'ee jarjara. Jireenya keenya jiraannetu darbuudhaaf nu ga'uu dideera. Yeroo qabnu karooran fayyadamuu yaa barru. Yeroo keenya yaada keenya waan faayidaa dhabeessa ta'e keessaa tokko kan ta'e namni maal naan jedha jechaa akka hin xumurre. Sodaa keenya jalaa miliqaa of waliin dhokachoo taphanna. Dhiphina maal naan jedhaniidhaan sodaa maal naa godhaniidhaan hidhamne. Hubannoon keenya hangam akka ta'e qoruu sodaannee jabeenya keenya ibsuu irraa jennee yeroo hundaa sababa tarreessina. Ba'aa keenya lakkoofna. Dhugaa ija keenyaan laaluu yaa barru. Namni kan nuun jedhe hundaa dhugaa akka nutti hin fakkaanne. Kanaafuu birmadummaa fi guddina jireenya keenyaatiif jecha wantoota barbaachisoo ta'aniin ala laaluu fi dhaga'uu dhiisuu yaa barru. Kan nuuf hin malle calaluu fi barbaachisaa kan hin taane balleessuun guddummaadha. Kanas ta'ee sanis al tokko tokko waa'ee keenya kan jedhamu hundaa hin dhaga'u jennee murteessinee jalaa ba'uu yeroo itti dadhabnus akka jiru yaa beeknu. Kanaafuu akkuma armaan dura jennetti yeroo waa'ee keenya hooma hin dhageenyetti anniisa fi jabina qabnu akka qabaannu yoo barbaanne waan laaluu fi dhageenyu hundaaf dirqama miira jabaataa ijaaruu hin qabnu. Yaadonni keessa keenyatti yaadnu. Miirri ibsuuf barbaannu dhawaatuma baay'achaa deemuun kaayyoo keenya guddaa milkeessuuf yeroo fi humna inni barbaadu irraa hir'isaa akka jirru yaa beeknu. Wantoota tokko tokko ija keenyan yoo hin laalle ragaadhaan yoo hin mirkanoofne gurra keenyan dhageenyeef qofa akka hin amanne. Dabalatas ija keenyan laallee wanti itti hin amanne dubbachuu irraa of yaa qusannu. Dogongora irraa of oolchuuf jecha kan nutti hin mul'anne yaa qulqulleeffannu. Sirriitti kan hin hubanne osoo odeessuu baanne. Dandeettii hubannaa keenyaa kan ibsu dubbii keenyaatii kan nuuf hin galle akka nuuf galetti dubbachuu yaa dhiisnu. Waan ofii hin dhandhamne namaaf akka hin affeerre kan dhageenye hundaa akka hin amanne eeyyen natti fakkaateen akka hin jeeqamne. Jireenya keenyaaf namoota biroo osoo hin taane noomti itti yaa beekannu. Firii keenya miidhagaa nama biraa osoo hin taane noomti yaa facaafannu. Karaa gaariirra yaa deemnu. Daandii nuuf ta'u irra noomti yaa deemnu. Maal naan jedhanii yaa dhiisnu. Eenyuyyuu akka hin dhaggeeffanne onnee keenya yaa dhaggeeffannu. Abjuu keenya yaa hordofnu. Maal naan jedhan yoo jenne gadi jechuu ofirraa abdii dhabuu of gadi cabsuu jalqabna. Of dhaggeeffachuu yoo jalqabne ofitti amanuu yoo jalqabne oduu namaatiif dhiphachuu yoo dhiisne ol jenna. Abdiidhaan guutamna. Abjuu keenya jiraanna. Gatii ofiif kenninu dhawaatuma dabalaa deemuun jajjabinaan guutamna. Anniisa dhokataa keenya baasuu jalqabna. Onnee fi kaka'umsaan guutamna. Eeyyen fuuldurri keenya harka keenyarra. Hiikan jireenya keenyaa harka keenyarraa dhufa. Daandii qajeelaa nu'in filatamuu akka qabu yaa beeknu. Namoonni tokko tokko kan isaan haasa'an nuuf galuu dhiisuu danda'a. Garuu sirratti jijjiirama fiduu akka hin dandeenye amani. Jireenyi hanga nuuf galeen yaa jiraannu. Oduu namootaa maal ta'inna jechaa fedha keenyaan ofirratti dhiibbaa baay'isuu yaa dhiisnu. Jireenya keenya filannoo keenyaan xaxamaa akka hin goone. Waa'ee keenya yaadaa waan gaggaarii hojjechuu yaa amaleeffannu. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarruutti nagaan naaf tura. Baay.